Geexeen jedhama asuman jiraadhaa shawaa miidha. Manuma namaa keessan walii gad deemaa ture jiraachaa asuma jirraan gamma. Daa'ima meeqa qabdi? Daa'ima lammaffaadhumaan qaba ishii kanaaf. Umurii isaanii meeqa? Umurii isaanii ishiin kun waggaa afuraffaa qabatte ishii sun waggaa 8 gara 9tti jirti. Abbaa manaa kee faana egaa walitti dhuftanii waggaa meeqa? Turreerraa kan walitti dhufne biyya kanaayyuu miti naannoo Gaambellaa jedhanitti walagarre biyya sanii saawuma hojiitiin inni biyya san jiraanis biyya san deemetan dura achitti walagarre achumatti wal barre abbaadha manaan qabuudhaan natti dhufe duraadha manaan qabu jedhe. Ergasiin booda anis nan dhaga'ee innis natti himee inni warqii bitaa ture achumatti wal barre achumaan ishii guddoon garaatti naaftee biyyi sun baraadha achitti doomsi hin danda'amudhanii sababa saniin addaan deemne. As Addis Ababaan galee adaadawwan koochi jiru ergan ishiin jabaatteen booda biyya sanii dhufe. Dhufnaan immoo waliin guddifna walitti gallee minaamina jennee mari'anne gaafa ishiin kun garaatti naaftu wasaaba gayyaree dhimma kee garaatti baattee minaamina jedhee na jibbee ishii duraas rabbumannaa guddisee si guddisee miti jedheetiin inni dhiise. Walumaa gad deemee takka farsoo buna shayii mina kana hojjedheetuman jiraachisaa ture ijoollee. Mana natsaa jiraachaa turre Daazuuraa keessa gara Ogiyaa Shawaa Meedaa jiraachaa turre barreen gaddaadha bakka mana natsaa keessa kan naari'a. Asfaaltiin kun idollaan abbaan qabeenyaa dhufee nu ari'ee mana kiraa itti nagalchanii amma bakka mana kiraa hojjedhee mana kiraatirraa wantu naafuu dadhabdee ijoollee jiraachisuu dadhabaan jira. Amma kanan hojjedhu manni kiraas waddadee bakka anan jiraadhu manni kiraa irraa haftee micoo amma bakka micoo lukaan deemtee birri xiqqoon kennaafi yaabbattee namni naaf fuudhee deemee naaf fidee dhufa. Mana barumsaa sun immoo Waaqoo guutuu jedhama. Infoormii nyaata minaamina kanaaf danda'u. Saba kanaan achitti geechayyuu. Maaliifii kursii achi nyaatti misaa achi nyaatti hiraata bichaadhaan galti. Infoormii caammaa waan minaamina kanas achi danda'u. Daftara minaamina saba saniin achitti galchee namatu naa gargaaraa hira ishii tiraanspoortii ishii. Namatu naa gargaaraa ishiin kun kan galtuudhaan dandeettii kiyya waan dandeettii hin qabneef na wajjin daandirra oolti. Na saba wanaa kanatti jiraachaa jiraan immoo biyya ormaa sanii dhufee walitti deebina jennaan na didee erga seennaan nagoo fuudhee dhooma bakka inni jiru hin beeku naafis hin bilbiluu jirtamoo dhumtan hin jedhu bakka hin bareedne. Ijoollee isaas hin gaafatu. Maatiin waan kana giddu galee isin ilaaluu hin dandeenye yookaan ollaan hiriyoonni isaa isin araarsuudhaaf yaaliin goone. Sijjammaarra goddanyoonni isaa sa'aatii ishiin kun garaatti naaftu sanii akkana goota jedhanii itti lolanii turanii ani duraa rabbumaa guddisee dheetuma ziuman jedhee maatiin keenyas biyyi keenyas garaagara beektaa Oromoo matee biyyi isaanii shukutee jedhamu kan keenya aadaa bargaati. Maatiinis yaadanuu fedhii jaalalaan walitti dhufne dura waan ta'eef waan qaban as kecha. Kanaafuu inni nagatee anis jettan isa barbaadarii nanni isee bakka barbaachaan qabu inni walii gaddeema waan ta'eef bakka attanni isee ijoollee dhuma koo kubaadhuma koo ijoolleen ishee sun immoo kophaa jirti waan ta'eef inni biyya sanii dhufnaan abbaa isaanii adda godhuun barbaadne beektaa dafee ishii kanatti dabalee akka taatee akka namni jedheen ishee sun. Ishee sun immoo baay'ee kanaan amma lama ta'anii jiru baay'ee wal jaallatu isaanuma kana lamaan qaba bakka yaa waaqayyo akkuma goote na godheen isaanuma qabadee jiraachaa jira. Maatiin hin beekanii waliin barsiisnes maatii waliin. Waliin barsi jammarri duraa gizee biyya baraasanii dhufu maatiidhaan wal barraa walitti deebinee mana jumcoo kana fi kana waliin barsiisna minaamee dheedhee hasaaba na qayyaree gaafa hasaaba na qayyaru bakka walitti deebinee dheetta saakuteeshiin kun gaafa garaatti naaftu na jibbe deebi'ee. Na jibbee bakka ani beektaa farsoo dhuma minaamina kana bakka buqqultii minaamina kana waan matee ta'een hojjedheetu jiraachisaa ture duraa kan mana natsaa keessa waan jiruuf manatti fakkaachaan turre amma waggaa guute bakka argamu mana kiraatti galee dadhabaa dhufe. Naa maatiidhaanis waliin beeku inni maatii kiyyaan anis maatii isaan beeku. Gara duubaatti deebitee haala ittiin walitti dhuftanii fi jaalala waliin qabdaa turtan maal fakkaata ture? Maal mosti dhaga'ama eega sanaati? Sa'aatii sanitti baay'ee wal jaalanne gizee dura walitti dhufnu adeemnan jaaladha anis baay'ee na jaalladha. Ani immoo sa'aatii sanitti yaa akkuma carraa ta'ee biyya sanitti wal arganne jaalalumaa walitti dhufnee walumaan turre gaafa kaanitti ufuma kiyyaa waan jaaladhuuf da'uu barbaade beektaa. Danda'an jedheen innis daa'imnaan hin jenne ziumanaan jedhee daa'imni qaba kanan biraa mucaa tokkorraa qaba ishii magaalaa teechisa jedhan. Innaa bakka sa'aatii sananii gaafan da'ee ta'uu garaan kiyyaa guddatu galumalee finfinneetti jedheen didee biraa deeme. Innis ga'ee asitti doomsi hin danda'amu sin gargaaraa siifan ergaa maal naan jedhee mana kireeffadhee waan hundi guuttadhee of danda'e micoo san danda'e gaafa birriin harkaa dhumtuu biyya keenya manni kiraa birrii 50 cinni kan jedhamu. Nan galee maatiin na gargaaraa turanii gaafa ishiin jabaattee ji'a 7 guuttu asa shawaa meedaa kana nama dadawwalee manni natsaa jijjiiramina mana naanan dhufe as biyya kana. Koleettii kootis na bira jirti wajjin nuuni asumatti hafne bakka ambaashaa shayii farsoo minaamina waan makkanaa kana jammarree waliin turre ishiin immoo baratuu turte sa'aatii sanitti na biraa heerumteen turre teechuma dhoowwanii inni heerumte ishiin. Ishiin inni heerumtee micoo kooshii tokkicha san qabadheen koomatti hafe ishiin jabaattee gara waggaa 5 erga geessan booda biyya sanii dhufe. Biyya sanii gaafa dhufu warra akka naannoo bira dhufaa
inni kaya obboleeyyasaa dubbiiwwan isaa tokko gara gujee kana jiru achitti gale kaayaa namni kophaa jiru maal namaa miti nama an biraa qabdiifaa waan akkasii kan jedhu kana na shakkeen narraa godhee gara biraa deeme ani ture ergasii fideedhee gujeetti nan geessee wal agarree maal jennee ergasii naa bilbilaa ture walumatti dhufnee mana kiraa dhannee waliin guddisna maal jedhee hasaaba na qayyareedhuma waliin jiraachaa jirru ishiin kun garaatti naafnaan maaf garaatti baatteen jedhu hasaaba qayyaree mana jibbi deebise jammari ishii kana rabbuma guddisee harraan ga'eedheen kan waggaa 5 arge ishiin guddoodha kan waggaa 5 arge dhiisin jedheeni inni isee obboleeyyasaatti lolanii inni isee deeyyuu baga sii kennan hin jenne kaas garramu ishii kana jechuudha. Kun dhalatti wal agartanii sin beektanii si deebine sin. Waggaa lamaan kana wal agarree turre kun asuma jira gujeedha kun gaambellaatti deebi'eedha keessaan hojjetu ani bakka inni jiraatu. Daa'ima kee guddisuu akka si gargaaree guddisuu hin gaafanne yookaan namaan hin gaafachiisneeti. Inni moo ati nama hin gaafachiisne isa moo ani maalan hin gaafachiisne yeroo ofii kiyyaafuu yoo gujee jiraate gujee immoo obboleeyyan dubbiiwwan isaan jijjiiru isaan iyyuudha baay'een gujeetu deddeebi'ee barbaada dhaqee hin jiru asii gaambellaatti faa deebi'ee biyya kana hin jiru naan jedhu silkii isaa naan hojjetu tanniisi barbaacha bakka ergasii. Amma otoo dhufeetii abbaan manaa kuni walitti araaramnee deebinee ijoollee keenya guddisna jedheeti. Kophaa jiraachuu kanarra jiraachuu hin barbaadde abbaa manaa kee faana walitti deebite. Asaaba akkasii fidee odoo dhufe dhala walirraa qabna waan ta'eef nan jibba jedhee yaadu maaliif keechi kiyyan jaalata beektaa an oduu waliin jiraannaa amma na jibbisaa minaan walitti gallanaan jedhee dhufe akkan biraa qabaachuu baatee jechuudha jireenya biraa teedaarii biraa qabaachuu baatee dhufe nan taqabbalan jibbuani wajjin xaarrannee guddisuun ijoolleen dirqama keenya kanaafuu odoommoo wajjin jiraannaa akkas ijoollee guddisna jedhee dhufe nan taqabbalaan. Meegaa amma namoonni baay'een yeroo baay'ee gaa'illi kaduraa yoo ta'uu fidee 2-3 iyyaalu beekte atoo maaliif yaaluu dhiiste waan kana iyyaalle waan isa jaalattuuf immoo tokkoffaa namni hunduu akkuma abbaa manaa kee sanaasitti fakkaata. Najiilchesi tokkoffaa najiilchee hunduu akkuma isaasa waan na godhus natti fakkaata jedhe deebii immoo ijoollee kana qabadhee ijoolleen koo abbaa biraa maaliif laalu abbaa biraa laalchisuun qabu ijoollee koo kanan jedhu yaada beektaan gisee baay'ee ijoolleen koo inni sun akka ijoollee isaatitti hin taqabbalu waan ta'eef wayiin naa laayifachuu danda'an waan ta'eef ani waan akkasiitti hin galu isaanuma kanan qabadhee mannane jiraadha malee yoo dhufe yoo bade illim jedhaa cheenaahu ijooluma kanan guddisa malee nama biraatti tannaqa jedhee yaadni sammuun koosi gala. Mee abbaa keenya fidanii yookaan abbaan keenya eenyu jedhanii ijoolleen kun sirrakkisanii? Ishii guddoon hin beekti bakka yeroo dhabde malee akka jiru hin beekti malkiisaa sirriitti beekti ishiin kun immoo bubbulta ergaa agartee waan ta'eef gini abbaan kiyya itti beektaa afaan hin buufatu abbaa kiyyatti ani madda itti yoo nani noleen iyyuudhaa si garramu gini bubbulta ergaa agartee hin irraafatu sammuu keechaan badu abbaan kiyya shukkeedha abbaa kiyyatti ani madda mana barumsaa hoggaan galu abbaan kiyya daftara naa bitaa abbaan kiyya boorsaa naa bitaa ati immoo iskiriftoo naa bittaa naan jedhin dubbatti gisee baay'ee ishii kanatti irra dubbata ishii sun obbarte waan ta'eef hin dubbattu waa'ee isaa baay'ee ishii kanatti irra dubbataan. Meegaa hordoftoonni keenya warri sagantaa kana hordofanii sagalee kana dhaggeeffatanii si gargaaruu danda'u maal akka si gargaaran kan barbaaddu meeti. Waggaa lammaffaa qabachaan jira erga mana kiraatti galee erga mana kiraa kanatti galee bakka wannumtu duunatti ulfaachaa dhufee ijoolleedhaafis akka garaa kiyyaa itti akka duraa itti waan isaan jedhan guutuuf hin dandeenye ni deebi immoo mana barumsaas gimmaasha lukaan deemte san birrii tiraanspoortii kennaafii achi gad deebii taaksii yaabbadhu jedheenii ijoollee wajjin deemantu jira ni deebi immoo ishiinis waan ishiin barbaadde achi isaan gaafadhu wal barumsaati isaa guutan hin jedhaan isheen asiin gaafatte ni deebi immoo akka garaatitti bakka akka duraa sanitti akka duraa shaggaattan guddisaa ture asee erga waggaa lammaffaa qabadhe ergan waan isaan jedhan fedhii isaanii guutuu fi dadhabee bakka boqottuu argannaas sin gaa waan biraan hin gaafatinaa hin jedhaa nama bakka. Kophee kana hubatanii si gargaaruu danda'u jenneeti yaadna. Mee maal akka si gargaaran barbaadu? Ani waan nama gargaaran kaayaa'u baay'umaa mana jireenyatis manuma jireenyaa keessattuu manuma kiraa kana keessattuu fooyya'ee shashaalee akkan seeranii hojjedhee jiraadhus yoo na gargaaranii waaqayyo isaanii galataa kennin jedha. Deebi immoo micoodhuma kana micooshii lukaan deemtu kana warri qaban 650 kafalanii barsiisaa saarvisii qabanii fi immoo gatii dhaba kiyyaan lukaan deemti. Achi bakka kan madraaf ofte dhufti galgalaa ganama baatii ishiidhumarree nama jiyaan akka ijoolleen deeman sanitti kafalanii fi na barsiisan odoon argadhee baay'ee natti tolan jedha. Deebi immoo waggaa lammaffaatti shumti kunirree mana barumsaa kan galtuudha. Fuulduratti immoo siruma baay'ee natti ulfaataa jiru gaafa mana barumsaa galtii nan galchamoo nan hambisamoo danda'een barsiisamoo kanan jedhu yaada guddaa keessa galeen jira. Yoo danda'ame bakka akkan ijoolleedhuma kana seeran barsiifadhuu fi akkan jiru seeraan fooyyeffadhee hojjedhee akkan isaan barsiisee ijoollee kana guddifadhu
fi yoo danda'ameef manuma keessa xiqqoo ishii taa'eetoo ijoollee kana waan ta'eef hojjedhee keessa jiraadhee daabboodhuma bituuf yoon argadhe baay'ee natti tola. Oromiyaa jedhama lakkoofsi buukii kiyyaa Oromiyaa Intarnaashinaal Baankii 33 kanarratti bilbiltanii ni gargaaruu dandeessu. Kan kiyya Geexee Alamuun jedhama. Lakkoofsi bilbila kiyyaa sirra deebi'ee isinitti himuudhaaf Duwwaa 933 2211 90 jedhama. Kanarratti bilbiltanii na gargaaruudhaaf galatooma isiniin jedha.